Amma gaafa dargii ibsaa hidhaa cabsee badeera. Dargii harkaan namni badee isa malee an biraa jiraa jedhee gaafa gaafadhu an biraan agarra. Akkamitti badee namni kun kayyaduu nan gaafa. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha. Jechuun deebitee ilaaltaa miti laata? Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'e innaa kayyadu hin shakkita jechuudha. Indee duubumatti hin deemi. Maal wanni kun jedhee waan duubatti deebi'u firoomni shanee fi wayyaane yoomi kan eegalee ka jedhu dhufe jechuudha natti. Waliigalatti shanee fi wayyaaneen tokko akka ta'e naa galee jechuudha. Wanni gishuu jaarraa nyaate eenyu? Wanni mul'is gadaa nyaate eenyu? Maaliin? Akkam ta'e? Akkam jennaan gaafa ishiin bishaan dhuddee nyaattee xiqqoo boqotte dhaqaa lolaa nuun jedhan jedhan. Waliigalteen shanii fi juuntaa kun maal jechuudha? Baay'ee gaariidha kun gaaffiin isaa. An gaafan kana dhaga'u baay'een gammade. Opiniyoon dhaloota falmachuu danda'u uumee jira. Injifannoo uummata Oromoo amma argate kana keessatti wayyaanee cabsuu keessatti gahee guddaa an taphateessa. Wayyaaneen amma kana gahe jechuudha.